Dabale. So gaafumatu guyyaa duraan nagaa hojjechiisu gurgurayyaa. Maal godha? Yeroo deebiin. Hawaasa bannaa saameriyaa lubbuu keenyaa balleessinee turre. Maal jaartii ati basurree wayii nu seetamu nyaata akkasitti haree bitu ana basurree na seetaa kai nyaata nu dalagi nyaata hin quufne maal inni kun wanti kun keentee maal taatisa? Ni dhume bara anati bitte. Maal jechuu barbaadda? Anati bitte hin dhume bara guyyaa meeqa erga ati bitte isuma nyaachaa jirra bara. Bite akkamiin dhuma yeroo hundaa mana kanaa waan nyaadhu alaa nyaadha yeroo baay'ee argaa jirra. Nyaata yoo taate yeroo hunda shaana, shunkurtii, qullubbii, jinni, jaankaa, maali, mexeqereensiyoo, jinni, jaankaa ati jettu guutuu walitti qabee yeroo takka kumtaalaan akkanatti baadhadhee sarratanyaa of jalaan deemee bita. Xiqqoo mallee saalfattu atummaantu nyaanni dhuma teetteetumaa waan haga basurree nyaattuu naa kennitee dhumate jette. Dafiitii deemiitii amma tapha dhiisiitii deemiitii. Kan amma nyaannee kan amma hojjetame dhume motiire kan biraa gisee laaqanaatitti dhiyeessina kaa dhumeera amma eessaaf fide ganaa lammata shunkurtii muree hojjedha sa'aatii laaqanaa eeggadhu quuftee motii amma waan qabnu hin quufnee sin ila bar afaan kiyyaan sin jedhaara garaa kiyya jedhaara hin quufnee naa dabal ka'ii nyaata hoo taate birreetiyyaani bitee sin jedha hin dhageettu. Wayyaarsi guyyaa garaa sitti buuse maaliin jiraan garaa sitti buuse akkattoo silaalanillee qallaa fakkaata. Maal taate jaartiitii? Ammanuma kanaa waa nyaadhee beeka. Sin rakkisu jedhee ganama hotel, galgala hotel, guyyaan hotel, dhiinaan hotel, jinniin hotel, yeroo hundi hotel. Ani sin rakkisu jaartiitii rakkisuun barbaadu. Akka ijoolleen amba, akka bariisuuf, akka ganamuuf, akka obboleessa kan kee hajjiifa. Jaartiitii yantumu kabaja kennaafi sagalee isii namni dhaga'u akka na jalaa dhaga'uun barbaadu jedhee mallaqa kiyyaan hoteelaa bahee nyaatu. Guyyaa tokko ani manaa nyaadhullee hanga basurreen nyaattu naa kennitaa jaartiitii. Ka'inaa dabalmee cooraa dhiisi. Ana mararamteeti bati bar kan naati hoteela nyaachistu suni filannoodhaaf malee ana mararamteeti. Oduu ana mararamtee bittee fiddee walumaan nyaannaa turre. Ati garuu nyaattee kuuffattee baddaarra adeeffachaa dhufta. Dhugaa rabbi jaartiitii filannoo ofii miti. Maal taatee maraatte bar filannoon ammaa miti ji'a lama sadiitu hafe. Filannoof nyaata maaltu waliif fide? Filannoof nyaata maaltu fidee jedhe? Baradhee kutaa 10 baradhee naan hin jennu. Kutaan 10 namuma nyaataa filannoo adda baasuu hin dandeenye. Filannoo jechuun nyaata jijjiirrachuudhaaf malee anaaf mararamteetii nuti hin jedhe. Filannoo kaneessa dhaqxee yoomitu deemte immoo filannoo bira filannoo waa'ee filannoo maaltu nu galche? Filannoo jechuun nyaata jijjiirrachuu yookiin waan fedhan tokko keessaa fudhachuu jechuudha. Si galaamate afaan gabaabaa Oromiffa gabaabaadhaan. Naan galuuti amma deemiti mee waa barbaade kai mee waa barbaade. Tole. Aboo kun fayyaadhuma qabamu. Nyaatuun kun wal rakkate uff. Anuma sanii haa nyaatu. Akkuma taphaa kata galgala ganama. Fiddee? Finnee uumaa mana hin qabu sin jechaan jira. Dhaqeetiin laalee umtuu mana hin jiru siifan hojjedheedhe. Akkas jette? Baara maa garaas nyaata. Maal jettaa kan itti sanyii fixxe? Lakki uumaa miti. Nyaata ana ka meeshaa baay'isee mana bitu ka ati nyaachiftu nama biraati. Maal godha ifaa jeetii yaa uumaa rakkoon qabu. Alhamdulillah. Maal godha? Naan galte yeroo deebii kan ati nyaachiste. Ka bitu ana ka nyaatu ka biraati. Ka xiqqoo ammoo nyaate akkana jettuuf. Akka ka kuusii toluu fi xiqqeessitee ka itti kennitu abdi. Ka nyaatu dhiira biraati.
Aboo rabbiin ni fama siyaa godhu. Shakkiidhuma kana dhiisii. Wanni ija keetiin argin rabbiin waan ija keechaniin agartan malee waan biraan dubbatiin. Ija kiyyaan arge bakka. Ija kiyya kanaan arge. Nyaata xiqqoo natti fiddee ka garaan argeenne ka birrii kiyya tuuleeti. Akkasitti bite. Ija kee kanaan argite? Ija kiyyaan osoo arguu dhabaadhe nyaanni kun akkamitti dhumata? Nama kofalchiisa kee kun nama ajaa'iba. Akkamitti nyaanni kun dhumata? Nyaannummaan kun akkamitti dhumata? Ana birrii kiyyaa takka lama sadii awul jedhee bitee wanaatti tole homaa rakkoon qabu. Ani nyaata anuma fidata homaa rakkoon qabu. Faasolee lama guutuu mataa fixee gana hin quufnedha. Nama ajaa'iba boqqoo kan jaarsa kiyyaati. Garaa duratti hin qabne fidate. Kuni nyaataa miti. Yaa jaartiitii kun nyaataa miti. Homaan jiraatti. Kasiin jedhu. Ati hajama maanarraa qabdu? Maaltu bade? Dinnichaa meeqaa laakkayanii hin xumurre osoo kushiinaa jiru nyaanni dhumateeraa maanaan jette. Godhuun barbaadu oodhaan jette si ajjeessa. Ergoomii dinnichaa qofti nyaata ta'e. Dinnichaa qofti nyaata ta'a. Dinnichaan timaatimii barbaada, shunkurtii barbaada, barbaree barbaada. Waan meeqa barbaada? Akkasii? Malee dinnicha qofatu nyaata. Sibiratti nyaata kaa sibiratti ayi. An nyaata dheetu waan bite erga dinnichaa nyaata hin taane homaa rakkoo hin qabu. Homaa rakkoo hin qabu ati taa'e. Maal godha akkuma dura baradhee. Ani nuyyuu deemee mokoroonaa wayii fidee dhufa. Maal jette maal fide jette irra deebiime. Maal jedhe? Koreenadha. Yaa Abdii. Eessa deema? Yaa Abdii. Eessa deeme? Garaadhuma isaatii jecha kana hunda dhibee natti fida. Nama ajaa'iba qoy maalan godham obboleen kiyyatan bilbiladhee irraa deemu. Wayi Abdii guyyuma takkitti garaan isaa waan itti irratee fi dhibee natti fida. Waggaa meeqa wajjiniin dadhabee waggaa meeqa aarsaa wajjiniin kaffalee. Wayi dhiira tana guyyuma takkitti ilma tana nyaata guyyaa takka garaa isaa irratee fi dhibee natti yaama. Wayi ilmaan gubadhe malee kun dhiira abboo kun dhibeedha malee. Maaluma naa wayyaa amma keessa nan obboleeyyan kiyyatti bilbiladhee irraa deema malee mana kanaa iyyuu hin taawwan. Dhumaanu ta'e. Kun immoo kaasu ani muddamaan jira sila maaliif naan kaasni? Hello Haji. Hello. Eessa jirtaati? Eessuma jirta maaloo natti himi bakka jirtu? Ayyaan biiroo bakka hojii jira maaltu bade maal taate rakkoo jira? Biiroon jira jetta Abdii. Haji Abdiin na ajjeesuudhaaf deema dhugaa rabbii har'ammaa bakka hin bulu mana kana. Ajjeesuuf hin deema. Maaltu galee? Na dhaqqabi rabbii fuuna dhaqqabi. Adaraa fi amma mana taa'eetiin si eegaa jira. Waan galemmoo guma na bira dhuftee sitti maatumti kottu ati dhufuu baannaan lubbuu kiyyarra hin argitu. Nagaa bicha harmee xiyyeetti naa hin malee. Dhuguma jettamu? Amma dhufa amma na eegi dhufe. Heeboo. Shaku shakkifte laga buunaan jal'iste beekna. Shaku shakkifte laga buunaan jal'iste. Soqadhee qoradha. Soqadhu qoradha. Dhiidii. Hin dhiidiin fiidee. Laphee himatti. Hin himatti. Harcee sifatti laphee himatti. Harceen sifatti lapheen himattu. Qabnaa qabdu. Hin qabdu. Lafa lafaan buusee waaqa waaqaan buusee. Lafa irra jiraatte. Lafa lafaan buusee. Guyyaa guyyaan buusee. Beelladaan buusee. Guyyaa halkaniin buuse. Halkanittoo. Jeedala. Hin oontu. Amaadha. Hin oontu. Qeerransa. Hin oontu. Qocaadha. Hin oontu. Kuruppeedha. Hin oontu. Waraabeessa. Koreela. La
Oo, hiriyaa kiyya kootu rifatanii erga na cabbattee ta'e gabbayiitii harka kee saabunaadhaan tolchiitii dhiqadhu erga ati dhiqattee dhuftee boodaan anis gabbee si faana dhiqadha. Maal rifattu saayiba kiyya koronaa jechuun qulqullina kee eeguu waan ta'eef jecha erga dagattee harka na cabbattee saabunumaan qaama harka kee sirriitti naddaftee duraan iyyuu hunda wongortee silaa isa duraa kan fufaa waan jaamu san kaattee ta'e akkatti rifattu ture mara koon qabuutii deeme ammaan tana dhiqadhuuti hootu anis si faanaan deeme dhiqadha. Dikatemi? Dikadde malu. Maal anis ni boodan dikatee jira. Dikadde jira taa'e. Hin deegannee barduru. Isuma duraatu isa kufuufa san kaachuu qabna ture. Jalqaba silaa harkatti waa uffatanii juwentii kaayatanii deemuu takkaa'oo harka isaanii mana seena. Jalqabu inni alaa dhufte mana seenuuf deemtu harka keessaa buunaan dhiqattee kana wal keessa nannayitee argitee mire akka abiyyi dhiyoo kan uummata barsiisan. Akkasitti kaalaan waan ta'e hunda fiddee osoo wanna takkaan hin tuqin akkana dhuftee taa'uu qabda ture. Ati haasawaa kennatti haa deebinu. Sababa maal taphannaa sababa kiyya lubbuu keenyaa balleessinee turre. Dhukkuba ammaan tana deemu jiru kana osoo quba qabnu harka keenya osoo hin qulqulleeffatin osoo wanta sila harkatti kaa'atamu hin kaayyatin dhufnee bas akkasumaan tapha seenne deebinee osoo hin yaadatin ol cabbannee turre. Lubbuu keenyaa balleessinee turre maal taphannaa miti. Obboleessa keenya taphatti lubbuu keenya balleessinee dhabne dhugaa jette. Kanaafuu amma rabbi nu bitee harka keenyas qulqulleeffannee taani rabbi kadhannaa amma booda tasa jennee akka hin subamne akka hin daganne lubbuu keenya eeguun dirqama ta'a. Kan nama eegu rabbuma. Hundaafuu akkasitti jabaadhu kana. Taphni ijoollee kunis hoggaa taphatamu baay'ee qalbii nama hata. Duuban nama deebisaan. Gara duubatti waan nama deebisee bashannana waan ta'e irra dabartee waan si yaadachiisuuf jecha amma dogongorra keessa turre alhamdulillah ammaan tana lubbuun keenya baraaramee jira waan ta'eef. Alaan maal gaddee miti ree amma taraan kan gootee anaa si gaafata. Hayyee gaafadhu. Oo bilbila kee bilbilamaa jira kaasi bilbila kee. Bilbilamaa jira? Haloo. Kam gaashii nagaa maarree haadha isaa kana maal taatee bilbilti? Inje obboleettii kiyya jaarsiisii fuudhe ajjeesuuf deemani. Yoo kophaa kee arganallee waliin na ajjeesani. Aboo jaalala jidduuti haaftee tisanii jedhi nama si bira jiru nama shanillee kudhanillee haa ta'u nama si bira jiru walii amma daddafina lakka. Du'a obboleetti yaa dafi akka baasu amma dafi. Balaa taa'ee isin eega yoo osseena nallee waliin na dhaban samichi badaadha mujrimaati dafaan rakkaba kophaa kee dhaquu sodaadha. Tole ammaan si dhaqqabna ammaan si dhaqqabna. Maaltu maal ta'e? Saahiba keenya ajjiin beeytaami. Isa obboleettii isaa jaarsisii ajjeesu jira jedhee. Obboleettii isaa tan dheengata dubbataa jiru. Maaloo dafaan dhaqqabaadha ramee nu yaasite. Amma moo? Daddafi. Maal naguma qabda? Maal ta'e? Nara abdiitu koriinan si fideedhee naannolee manaa bahe. Eessa jira meemma? Eessa jira amma? Bahee jira. Koronaan si fidaa? Koriinan si fideedhee bahe. Atummaan maalitti balleessite? Maal balleessinaan dhibee yeroo kana addunyaa guutuu sodaachise? Fidee si galtin jedhete. Hayi akkamitti inni waan akkanaa jaartii isaatti fidaa? Micoon nun jaartii isaatii miti. Akkamitti dhukkubaan itti fidaa jee dhukkuba koronaan sitti fidaa jee micoo jaartii isaati. Nama jechuun umurii waggaa meeqa wajjin jiraachaa gaddaa fi gammachuu isaa wajjin dabarsaa ture. Akkamitti koronaan itti fida jee dhukkuba yeroo ammaan tanaa kanatiif addunyaa tana guutuu shororka isaa akkamitti sittiin fida jee gabbee ka'ee deema. Lubbuun isaatiif yaadu qo'e namni kun. Inni mataan isaatti qo'e maal yaadu jira lubbuu isaa tana. Kanaasa. Kun namaa miti sammuun isaatu muqaffalaate. Anumaa abbaatii qaba. Amma dhugumateetu iyyuu jira sin jedha obboleessi. Amma dhugaateetu iyyuu jira. Osoo gaafuma ati guyyaa duraa nagaa waqtisatti gurguree jira. Sorii si kaa'amma akkas hin jedhin carratu waliin qootiin. Carraaqaatu naan qotuun isaa irra kiyya. Cubbuu inni gaafa sanarratti hojjetee ta'u ammaan tana deebi'ee ana dhorkateeti jaartii ofiitti koneeraa fidutti gurguratee bara. Dhuguma keeti ana balleessa. Tanuma naa obsi. Har'uma takka naa obsi siin jedhe amma yoo inni dhufe isii gurra lamaan qabee jalaa gabbaasee si kenna. Saantii takka naan kenna. Bakka nama shilingi takka naan kenna. Yoo fixaana si kenna mucatti mata nan raaf. Isa jalaa baasee har'uma si kenna.
narraa fuudhi isin jedhu obboleessi. Anaan jechuun jirtan nama biraatiin jechuun jirtan. Isi maan jedha gaabsalam sanyii mootii. Si maan jechuun jira isi mana irraa fuudhu waa takka naan kafari. Anatu birrii si kennaa isi mana irraa. Dirraan fuudhu saayiba kiyya. Haa maaliif narraan fuudhu? Saayiba kiyya inni nu rakkateeti koreenaa itti fiduudhaa beeti. Isiin naan taatuuti ammaan tana dhiisinarra. Amma isin rakkinuma kiyya asii yaamnanii anuma dhaabdanii asitti bittanii na gurguraa jirtu maali? Maal bineensi gurguraa rakkina keetii fayi dhaabataa jirra. Anamma akkasiin jedhu amma inni eessa Bee. eessa deemu? Bee asumaan korona fideedhe bee natti waliin deebine duuba kaadhee nan deebisee dhaqabuu dadhabe. Inni dhageettani amma dubbii dhiisa. Ati waa takka yaadi haga an jiru namni tokko mushti quumi koronaa si fiduumi tiisa takkitti akkas irraan kaasu. Anaaf dhabdu taa'ee ma fudha. Taa'ee fudhate. Nuti amma waan mana jiru fudhanneeti. Eessi albeeres jiru. Hojjeera. Dongoraan sun ni nuti. Saayiba kiyya dongoraan seeblee maal itti goota? Mana sani. Mana san jira? Kootta nu yaasa. Kootta kun achi takka irraa ona fuute. Kootta rasi jedhe. Nyaas waa hunda guuranii gara inni fage. Akki goon. Kootta maa dhaabattaan? Dubbiin hin taane. Maseeti karaa kana dhufan asuma inni matamaa dhoohin alaa. Bakka tan ammoo lakki. Atalbee jalaa dhohi si kaalbee arginaa ni dheessaa hin beekaa. Dhageeffan hin dhohisu. Asii miti bakki kun ta'u. Ulaa kana bira dhaqniiti yeroo inni osseenuuf akkana jedhe san anas waraana uummata ara kun miidhadha. Yoo amma asirra dhaabanne asirraa fiigee duubaan zooree. Abbuu kun waraanumaan barbaachisu maal taate kanarraa ni hafattee jedhe. Kanarraa ni Gaafi yeroo takka dhohinaan achitti bakka saniin ka'uti. dhageeffadha inni akkamitti obboleettiiti. Obboleettiidha akkanatti. Hoggaan guutuu isaatiin qabu jirtu inni tana wallaaleetti har'aan tana. Inni akkamitti tana wallaalee obboleettii ajjeesuuf sanuu dhibeen taane biteessi dhufa hidheeni akkamitti isii akkana boobsi. Inni laa jidduu kanaa taa'u. Kun balbala karaa ji'a achaanuu sanii kun ji'a kanaan dhaabbata. Anaafsi achiifachi hin dhaabbanne. Anammoo ulaa kanaa dhaabbatu. As taa'e jidduu kanaan eegeeti. Nyaata seeranii tolchee itti kenninaanii natti xiqqaa ta'e dhabee mootii amma likkii isaa ta'aa agarsiisan. Jaarsa durtuu garaan quufneedhe jaartii ofii ajjechaa ba'a kun eessumaa ba'e. Leeman taate akkasii utaalee hin dabarre. Hin dabarre. Ati yoo nu akka carraa nu bira Gaafi yoo inni nu taala jeetti mataa irratti ni sootaala. Anammoo asiin dhaabadhu kun. Yalla. Malee jiraadhu jedhe anasii barbaade fedhe ananaa jiraannu jedhe. Dabalee yaada dabalee yaada dabalee qaaraa akkanaa kana gaafa jaartii tiyya fuudhu ba'an nyaadhee isii jaalachuu jalqabe. Asirri taa'e. Rikin utaalu fi bara. Hoggaan achi ol seena jee faalee fi mataarra bu'uura. Of qopheessa. Dhaabat. Akkana Dhaabatu isin jedhe dhaabatu. harka kee kan urgan. Maal? Dhaqee fattashi. Kenni dubadha. Fattashi. Irraa fuudhi meeshaa sanii lafa kaa'e. Fuudhi. Mataa rifeensa isaa guutuu fattashi. As kenni. Hingaa gara. Dhaabat. Taa'e bira. Taa'e. Akkana irraa fidu. Kana hiikkaatee irraa naqabina waan inni obboleettii fi heeran dalage waa fideedhee mana ala bahe waan san dabii gaafadhu osoo takkaan irraan fidinnaa gaafadhu dafidi. Koboo irraa fidin. Ati kasi fiduu deemtee eessa gootee fidimi. Fide kaa fiduu deemu. Ka fiduuf deemte ka micootti fiduuf deemte maal fidi deemte. Maal fiduuf deeme jedhe maal? Wannan fiduuf deeme maali? Ati tuffii ana tuffatte moo isii tuffatte moo warra kiyya tuffatte moo ati obboleettii kiyyetti
obboleetti nama guddaa warra maqaan isaanii biyya beekan fuutee si gurguree akkamitti dhibee itti bidu akkamitti dhibee si fidettee si sodaachiftee maraa deemtan. Dhibee maalii? Dhibee si fidettee biraan baanee micoo. Aaran akkas hin jenne dhibee maalitti fida jedhe natti mikaa dhibee kana maalitti fida? Dhibee maali jetta? Mucoon dawwastee akkana dhibee koronaa fiduu deemee si dhufa naan jedhee jettee akkana maal jechuudha? Laa obboleessa kiyya ani dhibee koronaa wayii fiduu fi miti kabaye ani ma koronaa fidaa jedhe yoo barbaaddan isin mul'isa ilaala yoo barbaaddan isin ani kan hin fida jedhe nyaata xiqqoo isinuu daladdee jennaan nyaanni kun nun ga'u yeroo hundaa hin fidaa nun ga'u jedhee waan xiqqoo masuuliyaa xiqqoo isin nu gootee jennaan deemee mokoronaa si fidaa jedhe malee koronaa akkamitti qabne namni qabee fide. Obboleessoo mokoronaa jette malee koronaa hin jenne laata? Jennaan mokoronaa si fidaa jedhe kunoo mokoronaan kanuma. Mokoronaan kana? Akkamitti koronaa. Obboleessoo ati osoo adda baafatin akkamitti gaafata? Obboleetti biyya nuti ittiin waamte. Anaa miti bara. Isitu yoo nadda walee anaa maqaa. Ammoo silaa kanatti kana sitti gadhiisan ati. Turan daaniin baafatu. Maal fakkaata kun harree baay'ee mana kenna. Fidi cuubee eegonnaan fidi. Si ajjeesne? Maaltu na ajjeesa? Ana namaa miti rabbi malee nam tokko na ajjeesa. Rabbii tokkocha kana uume kana malee nam tokko na ajjeesuu hin danda'u. Jaartiitii nyaata ganaman bita galgala ni bita. Ka'an bitu dhiira nyaachistee ana waan xiqqoo naa kennite. Erga dinnichaa malee homaan jiranii. Timaatimii barbaada, shunkurtii barbaada. Dinnichaa duwwaa akkamiin nyaatanii naan jettee jennaan. Mokoronaa sii fidee dhufaa ansiin jedhee jennaan. Duwwaallee yoo affeelan mucucaatee gannama ta'a. Abbaa hiyyeessa. Mokoronaa sii fidaa jedhee jaartitii abayee jennaan. Obboleeyyan tantee haana ajjeesaniif cuuphee harka keettee. Koreenaa na fidaara jaarsi kiyya jettee. Na ajjeesanii dhabanii akka kan keetiif du'ee dhabe akka rabbiitiif bahe malee akka keetiif du'ee dhabe dubbii addan baafattu osoo ijoollee xaarsitee hin fidini dubbii addan baafattu yeroo yookaan sirriin nan dhageeffattu gadi bahee mokoronaa siin jedhe koreena jettee nama himaa oolte homaa rakkoon qabu ansin ajjeesu kanama ajjeesu rabbiiti deemi nyaata nu godhu deem maal isiin hafuura xiqqoo fuuteetti guddoo gootee odeessiti addaan hin baafattu dubbii hehee usuu karaa fuudhuu dhabaate ohoo. Ain't no love like a real love, but it goes so fast all time.